Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kiristoos du'aatii ka'ee humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaamii ni bilisoomee kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii? Guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatii fi haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kan ammoo kan waliitiin ilaallu yookiin kan waliitiin barannu guyyaa torbaffaa torbee du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos akka barsiisaa mana kiristaanaatti immoo du'aa ka'umsa lammataa yookiin immoo daagmaawii tinsaa'e jechuun maal jechuudha kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Gooftaan keenya du'ee erga du'aa ka'e guyyaan torbaffaa yookiin immoo torbeen isaa daagmaawii tinsaa'e yookiin immoo du'aa ka'umsa lammataa jedhama jechaadha. Daagmaawii tinsaa'e yookiin immoo du'aa ka'umsi lammataa gaafa jennu Kiristoos lammataa harka Yihuudootaatti qabamee du'ee du'a mo'ee guyyaa sadaffaatti ka'e moo maalidha irra deebiin du'aa ka'umsa lammataa yookiin daagmaawii tinsaa'e inni jedhamu kun maal jechuudha kan jedhu san namni baay'een daagmaawii tinsaa'e gaafa jedhu yaada kanaan baay'ee yeroo rakkatu ni agarra jecha. Kanaaf guyyaa kana immoo manni kiristaanaa bartoota isheetiif yeroo lammaffaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos itti mul'achuu seenaa Toomaasiin immoo ibsitee guyyaa kana lallabdi jecha. Sirnoonni jiran yookiin immoo haalonni jiran akkuma ayyaana du'aa ka'utti guyyaa kabajamu waan ta'eetii fi torbee sana hundumaa dabarsinee akkuma guyyaa du'aa ka'utti sirni galatoo dhiyaatu guyyaa sanarraa garaagarummaa hin qabu, sanuma fakkaata jecha. Karaa biraa Kiristoos lammata du'aa ka'ee Kiristoos lammata du'a mo'e too hin ta'in Kiristoos isuma du'a mo'ee ka'e sanatti torbeen deebi'amee ammas kabajama jechaadha. Irra deebii jechaadha. Akkuma nam tokko cidha gaggeeffatee erga cidha xumureetiin booda millaash yookiin immoo deebii akka inni dhaqu kunis sana fakkaata. Egaa maali lallabni guyyaa sana daaqonichi guyyaa kana lallabu ይትነሳ እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጸሎ ወይ ጎዩ ጸሎ ጸላይቱ እምቅድመ ገጹ ከመ ኢያሃልቅ ጢስ ከማሁ ኢያሃልቁ ጀዴ ተፋንጊ ኢዜቲን ዋቀዮ ሃከኡ ዲኖኒ ሳሞ ሀብትናን ወር ኢሰ ጅበን ፉለ ሳቲ ያበቀተን አኩመ አራ ከናሩ አኩመ ከና haa aaranii jedhee faaruu 67 lakkoofsa tokko hanga lamaatti yitnessa እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጸሩ ወይ ጎዩ ጸላይቱም ግርመ ገጹ ከመ ኢያሃልቅ ጢስ ከማሁ ያልቁ jechuudhaan qulqullichi Daawit ni dubbata jechaadha. Kanaaf egaa guyyaa kana du'aa ka'umsa lammataa kana immoo gooftaan keenya dursee gaafa guyyaa sadaffaa dubartootatti ka'umsisa gara Galiilaa dhaqanii waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos akka lallaban erga itti himeen booda duuka bu'oonni Kiristoos 11 Yihuudaan yaada mataa isaa seexani laphee isaa keessa galee waan hin taane laphee isaa keessa kaa'ee waaqa isaa uumaa isaa dabarsee akka gurguru yoo taasisu iyyuu seexanni laphee Yihudaa keessa galee jedha. Seexanni laphee Yihudaa keessa galee hojii gaarii hin taane kan akka inni hojjetu isa taasiseera. Kana jechuun
ilmi namaa yakka gaafa raawwatu lubbuu namaa gaafa balleessu qabeenya namaa gaafa saamu cubbuu gaafa raawwatu waaqa isaarraa gaafa fagaatu laphee isaa keessa seexanni gaafa galu sooma sagada kadhannaa gaafa dhiisu ta'uusaa bal'inaan asirraa hubachuun laphee Yihudaa keessas fira isaa dhiisee waaqa isaa dhiisee xalagaa firoomfate karaa itti waaqa isaa dabarsee seenaa badaa isas gaafachiisu raawwata jedha. Kanaaf egaa 11 duukaa bu'oonni dhaqee Yihudaan gooftaa isaa dabarsee erga gaabbee booda uffanni isaa erga du'een booda duukaa bu'oonni hafan 11 Kiristoos immaa dabarsanii erga fannisanii erga ajjeesanii erga waraananii fannoo irra oolchanii carraan keenya hoo maal ta'a jechuudhaan yaadanii Kiristoos irra yakka amma kana balleessa amma kana waaqa qulqulluu murtoo dhugaa kennu kan dabarsanii murtoo jallisanii barbaanin isa saamtuu yookiin immoo shiftaa ta'e kana gadhiisanii erga Kiristoosiin fannisanii carraan keenya kanaa ol ta'a jedhanii adda adda bibittinnaanii bakka argamanitti mana isaanii cufatanii duukaa bu'oonni taa'aa turan jechaadha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kana argamee nagaan isiniif haa ta'u yeroo lammaffaa jalqaba duukaa bu'ootatti utoo hin ta'in dubartootatti mul'ate gara Galiilaatti akka isaan dursu ergatti meen booda dubartoonni gara magaalaas duukaa bu'ootatti simanii kara kanaan balbala isaanii cufanii foddaa isaanii gad deebisanii taa'aa turan nagaan isiniif haa ta'u guyyaa ittiin jedhe. Nagaan gaa boqonnaa keessaati. Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa du'aa ka'umsaa akkasumas yeroo lammaffaa du'aa ka'umsa lammataa nagaa isaanii kan ta'e Kiristoos kan jalaatii fudhatame mana isaanii cufanii warra ta'anii duukaa bu'ootaatiif nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe. Harka isaa isa ittiin waraaname cinaa isaa isa eeboon waraaname itti agarsiise. Kunis ta'uu kan danda'e guyyaa du'aa ka'umsaa Toomaas guyyaa sana waan hin turreef duukaa bu'oonni gooftaa garreerraa du'a keessaa ka'eera yoo ittiin jedhan mismaarota ittiin waraaname harkoota isaa yoo hin agarre hin amannu jedhee harka isaa cinaan galchee arguu isaa fi Kiristoos garuu gooftaa koo waaqa koo jedhee Toomaas dubbatee fi waan agarteef amante jedhee itti meedha jecha. Toomaasiin wanti himame jira. Kan amante malee kan shakkite hin ta'ini. Gara kanatti harka kee fidi. Gaafa jedhu Toomaas gooftaa koo waaqa koo jedhee waaqummaaf gooftummaa isaa ibsee gooftaanis waan agarteef amante. Otoo hin argin kan amanan qulqullootadha jedhee dubbatedha. Sammuun namaa nagaa yoo argate amantaa isaa gaggeeffachuu danda'a, hojii isaa hojjechuu danda'a. Sababni isaa Iyyasuus waaqa nagaa, hangafa nagaa waan ta'eef Isaayyaas 9 irratti duukaa bu'oonnis waaqa nagaa jedha. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 33 irratti, Roomee 10:20 irratti nagaa keenya Kiristoos yeroo dhalatutti faaruun faarfatame nagaan biyya lafaa irratti kan jedhu samii irratti
ergamootaaf akka ta'u uumamni hundumtuu Kiristoosin isa amanuun akka qabu laphee namootaa akka jabaatuuf barsiiseera. Qulqullichi Yohaannisis lapheen keessan hin jeeqamin anatti amana mana abbaa koottis amana mana abbaa koo jireenya hedduu jira jechuudhaan Yohaannis 14:1 dubbatee jira. Isaan kan argannu nagaa akka Waaqayyo nuu kennu biyyi lafaa nuu kennu otoo hin ta'in nagaa adda ta'e nagaa keessa keenya ta'e. Nagaa koo isiniin dhiisa. Nagaa koo isiniin kenna. Nagaan isinii kennu immoo addunyaan akka nagaa isinii kennu miti jechuudhaan Yohaannis 14:7 irratti barsiiseera. Duuka bu'oonni isaa wangeelaa gaafa ergu gara wangeelatti gaafa ergu dursaatii nagaan mana kanaatiif haa ta'u jedha. Warra nagaa keessan fudhatu nagaa keessan dhiisaa fi deemaa. Awwaara luka keessan irraa buufadhaa. Warra nagaa keessan hin fudhanne immoo dhiisaati deemaa jedhee duuka bu'oota tajaajilaatiif deeman waa'ee nagaa kana Luqaas 15:5 himee jira. Ammas duuka bu'oon nagaa Kiristoos laphee isaaniitti haa baay'atu jedha. Nagaa kanaan akka jiraannuuf yoo nu danda'ame immoo hunduma faana nagaan waaqa nagaa kana waaqessinee nagaa lallabnee walii keenya nagaa akka walii kenninuuf Kiristoos nu barsiisa jecha. Egaa bu'aan hafuura qulqulluu nagaa akka qaban nagaan kunis immoo Kiristoosiin kan argamu nagaa jireenyaa akka ittiin deddeebinu ni dubbata jecha. Kanaaf egaa du'uu Kiristoosiif du'aa ka'uu Kiristoosiitiin nagaa arganneerra nagaa dhabnee kan turre. ኦ ንጉሠ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ካበነ የሰላም ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምን ስጥን። ያ ዋቀ ነገኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጋኬ ኑኬኔ ጀቹudhaan waa'ee nagaa abbootiin keenya ni kadhatu. Guyyaa kana duuka bu'oota abdii dhabanii abdii isaanii kutatan torbee saatti deebi'ee rakkoon isaanii rakkoon duuka bu'oota nagaa dhabuu Kiristoos ergas fannisanii ajjeesaniin booda nagaan Kiristoos dhabe kun isaan biras ga'uu waan danda'uuf waaqa nagaa Kiristoosiin barbaacha cufatanii sodaa duuka bu'ootaa turaniidhaaf dursa dubartootatti lammata immoo duuka bu'ootatti guyyaa itti mul'ate ta'uu isaa sirraatii bal'inaatiin hubachuu barachuun barbaachisaadha. Ergaa jedhu qaba barnoonni kun nagaan isiniif haa ta'u kan jedhudha. Nagaan Kiristoos jireenyi Kiristoos karaan jireenyi Kiristoos ta'uusaa asirraatti guyyaa itti barannee fi daagimaawitiin saa'ee du'aa ka'umsa lammataa kan jedhamu sirnoonni jiran haalli galataa jiran sun kanuma torbee darbeen kan wal fakkaatu malee garaagarummaa Kiristoos lammata du'aa ka'e